Finfinnee miidhagduu fi hawwattuu taasisuu fi bulchiinsi magaalichaa hojii misooma koriidarii dabalatee hojiilee misoomaa garaagaraa hojjetaa jiru milkeessuu fi hirmaannaa hawaasaa olaanaa tureera. Bu'uuruma kanaan jiraattonni kutaa bulchiinsa Nifaasil Kilaaftoomatti duree ijaarraa hin qulqulleessina jedhuun naannawa isaanii duulaan qulqulleessaniiru. Naannawa jireenyaa ooltee bultee kennaa qulqulleessuun dhibee garaagaraa fi akka hin saaxilamne nu gargaara ka jedhan jiraattonni kuniiwwan qulqullina magaalaa Finfinnee fi hunduu gahee isaa bahatuu qabaa jedhan. Akkababii ጽዱ ከሆነ ለኑሮ ምቹ ይሆናል. Naannoon qulqulluu yoo ta'e jireenyaaf mijataa ta'a. Magaalaan Finfinnee guddina si'ataa fidaa jirtuun yaa'ii idil-addunyaa keessummeessaa waan jirtuuf hunduu kana tumsuuf naannoo isaa qulqulleessuu qaba. Naannoo keenya kan qulqulleessinuu fi fayyummaa ofii keenyaa eeggachuufidha. Naannoo keenya yoo hin qulqulleessine dhibee garaagaraaf saaxilamuu dandeenya. Kanaaf duulaan naannoo keenya qulqulleessaa jirra. አብዛኛው ጊዜ yeroo baay'ee balfa boollaa fi daandiiwwan bakkeewwan garaagaraatti gatuun balfaaf saaxilamna. Kun osoo taasifamuu baate bakka itti gatamutti utuu geeffamee gaariidha. Sosochii qulqullinaa Finfinnee hawwattuu fi miidhagduu taasisuuf hojjetamaa jiru keessatti hawaasni naannoo jireenya isaa akka qulqulleessuu fi hubannoon sadarkaa garaagaraatti kennamaa turuu kaa'iman kutaa bulchiinsa Nifaasil Kilaaftootti hojii raawwachiisaa olaanaa aanaa 14 obbo Zarihuun Asaffaati. Obbo Zarihuun dabalataa hojii misooma magariisummaa hawaasa aanichaa hirmaachisee raawwatamaa jiraachuu dubbataniiru. በጣም ጥሩ እድል ብለን የምንወስደው በክፍለ ከተማ በራሳችን የኮሪደር ልማት ስራው ጀምረናል። akka carraa guddaatti kan ilaallu misooma koriidarii eegalleera. Misoomni koriidarii ammoo magariisummaa qulqullinaa fi miidhagummaan waan wal qabatuuf hawaasni kanarratti hubannoo akka qabaatu taasisaa jirra. Sagantaa duula qulqullinaa kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftootti geggeeffame irratti kan argaman Daayireektar Ejensii Bulchiinsa Qulqullinaa magaalaa Finfinnee Dr. Isheetuu Lammaa hawaasi hunduu naannawa jireenya isaa qulqulleessuu akka qabu yaamicha dhiyeessaniiru. እያንዳንዱ አባወራ እስከ 5 ሜትር ሬዲየስ እንደውም ደግሞ ተቋማት እስከ 20 ሜትር ሬዲየስ አባን ወራ tokko naannawa mooraa isaa yoo kan qulqulleessu ta'e dhaabbileen akkasuma ammoo yoo qulqulleessan rakkoon qulqullina dhabuu hin mudatu ture. Namni hunduu mana isaa irraa meetir raadiyesii 5 hanga 20 balfa naannawa mooraa isaa qulqulleessuu qabaata. Yoo kana hin taasifne labsii lakkoofsa 167 muraa 2016 kan gaafatamu ta'a.